Intala mootii tokkotu ture biyya tokko keessa. Intalli mootii masaraa mootummaa keessa jiraattu tokkotu gurbaa tokko wajjin jaalalaan qabamte. Isa argachuuf mala maluu jala qabdi. Itti yaaddes mala tokko argatte. Loltoota masaraa keessa jiraatan keessaa tokkoof uffata, qarshii akkasumas waan isa barbaachisu guutuudhaan inni immoo gurbaa kana dhoksaan masaraa mootummaa keessa seensisee dhoksaadhaan deebisee baasuudhaan walii galani. Gaafa tokko gurbicha wajjin masaraa mootummaa keessa waliin taphachaa turani. Taphni isaanis aappilii caccabsanii afaan walii keessa darbatanii buusuu ture. Akka tasaa ishiin darbattee afaan isaa keessa gaafa buustu aappilii sun qoonqoo mucaa keessatti rakkate. Ishiin akka ba'uuf saggoo isaa rurrukutuu ba'uu dide. Qilleessa baasuuf galchuu waan dadhabeef mucaa sun du'ee intalli sun naasuu guddaadhaan wanta gootu wallaalte. Yoo iyyite masaraa mootummaa keessa waan ta'eef gurbaan kun akkamitti as keessa seenuu danda'ee gaaffii jedhu irratti ka'uu waan danda'uuf amma loltuu sun dhufutti obsuu qabdi. Yeroo gurbaa sana masaraa keessaa baasu yeroo ga'u loltuu sun dhufee akka durii fayyaa osoo hin taane amma garuu wanta inni hin eegne tokkotu isa mudate. Innis namicha fayyaa ol seesiseetu amma reeffa ta'ee isa eegi. Akka duraa deemaa ba'uun hin danda'amu. Intalittiinis loltuu sanaan reeffa kana narraa baasi malee wanta barbaadde siifan nan raawwadha yeroo deebitu jetteen. Namichis kanatti walii galuun namicha kana madaabaraa guddaa qopheessuun kosii fakkeessee fuudhee ba'ee. Loltuu sun waadaa intala mootii sana irraa waan qabuuf waadaa sun akka isaaf raawwatamuuf deebi'ee dhufe. Ishiinis maal barbaadda, maal siif raawwadhu jettee isa gaafatte. Loltuu sunis deebisee si waliin ciisuun barbaada jedhee ishiin aartee isa dheekkamte. Ati eenyu intala mootii wajjin ciisuun kasitti dhaga'e amma dafee narraa bahi jetteen. Dhugaa jiru abbaa ishiitti himtee furmaata argachuu otoo dandeessuu ishiin garuu rakkina ishii furuu caala baqachuu filatte. Loltuu sunis deebi'ee deemee reeffa sana fidee fi dhufe. Yeroo sana isa dhuguma mo'amtee fi adda ittiin isa fuuldura dhaabattu ija ittiin isa ilaaltu dhabde. Kanaaf loltuu sanaan tole jettee isa wajjin ciistee si'a tokkotti wanta sadii dhabde. Jaalallee ishii, ulfina ishii fi abdii ishii dhabde. Jaalallee ishii waan du'eef jaalala ishii dhabde. Hojjetaa garbicha ishii wajjin ciisuun ulfina ishii dhabde. Boru kabaja gaa'ela ishii akka hin dhabneef durbummaa ishii loltuu sanaaf kennuun abdii ishii dhabde. Namichi kun garuu tokkichaan ishii dhiisuu hin dandeenye. Madaabaraa itti reeffa sana baase fidee ishii sossodaachisaa deddeebi'ee faana ciisaa ture. Ammas isheen rakkina ammatti ture wajjin wal'aansoo wal qabdee furmaata itti fiduu otoo dandeessu rakkina ishii mudachaa jiru baqachuu filatte. Gaafa tokko garuu mala tokko malatte. Dhugaatii abbaan ishii inni mootichi dhugu qopheessitee isa macheessuu yaadde. Akkuma yaaddes qopheessitee akka inni dhuguuf laatteef. Yeroo inni machaa'etti harkiftee balbala ciisicha abbaa ishiirra rafiftee loltoonni biraa foolii isaa yeroo ilaalan dhugaatii mootichaaf qophaa'e waan ta'eef otoo hundumti arguu fannifamee akka du'u godhanii. Yeroodhaaf wanti ta'e kun intala mootii kanaaf gammachuuf boqonnaa fideef. Gammachuu ishii kun garuu yeroo dheeraaf hin turre. Wanti ishiin yaanne tokko garuu itti dhufe. Innis yeroo namichi kun fannifamee du'uuf jedhutti deddeebi'ee arraba isaatiin hidhii isaa muuxachaa ture. Oduun jedhamu tokko dhaga'ame. Kunis intalli mootii dhugaatii qopheessitu kun baay'ee mi'aawaa akka ta'etti haasa'ame. Oduun kun bakka hedduu waan ga'eef ilmi mootii kan biraa intala kana fuudhuuf jaarsolii itti ergate. Kun ishiidhaaf naasuu guddaa ture. Sababni isaa intalli mootii durbummaa ishii kan duraa loltuu tokkoof kennitee waan turteef abbaa ishiis akka heerumtuuf ishii kennuu isaanii dhageesse.
ammas dhugaa isaa dubbachuu caala mala biraa dha'uu eegalte. Loltuu tokko waamtee nama na fakkaatu tokko barbaadi fidi. Anis gatii dadhabbii kee siin kenna jetteen. Innis ji'a tokko booda wanta jedhame sana raawwate. Intala mootii kan fakkaatu tokko argatee itti fide. Intalli mootis wanta ta'e hundumaa itti himtee ati yeroo muraasaaf haadha manaa ilma mootii taata, ani immoo hojjettuu keen ta'a. Kana gochuu keetiif immoo kennaa gaa'ela kootiif naa kennamu hunduma ni fudhatta. Yeroo muraasa booda bakka wal geeddarra jettee itti himte. Intallattiinis wanta jedhamtetti walii galtee guyyaan jedhame sunis ga'ee intalittiin dhuftee gurbaa kanatti heerumte. Gaa'elli sun raawwatamee galgala gara kutaa ciisicha isaatti ishii fudhatee gale. Intalittiin wanta ta'etti baay'ee gadditee ulfinni kun kan maluuf ishii ture. Namni kan yaadu kutaa ciisichaa sana keessa kan seene intala mootitii jedhu garuu ishii miti. Rakkina ishii baqachuun ulfina ishii kana harkaan dabarsitee akka ishiin kennitu ishii taasise. Guyyoota muraasa booddee intalli mootii kuni intala ilma mootii wajjin jirtu kanaan waadaan keenya asumatti raawwata. Kennaan siin jedhe sana fudhadhuu deemi jetteen. Intalli sun garuu intala mootii kanaan ati dubartii gowwaan nana, wanti ilmi mootii qabu hundi kan koo ta'uu osoo danda'u kennaa keeshii xiqqoo kana fudhachuu waanan barbaadu sitti fakkaata jettee didde. Kanarraa kan ka'e guutummaa bara ishiin hojjettuu haadha manaa ilma mootii taatee fixxe. Wanta teessee fannistee dhaabattee buusuu dadhabde. Fakkeenyi kun waan nama barsiisu waan guddaa isaa qaba. Rakkina keenya baqachuu irra wal'aansoo qabne yoo furre jireenya gaarii jiraachuu dandeenya. Arras taanaan wanta keessa jiru fudhachuuf gara fuulduraatti deemuun murteessaadha jedha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu, nagaa keessanii annagaadha, rabbiin galannaa ta'u. Isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jecha seenaa kana baay'ee tokko waan natti toleefin isiniif dubbisee ka'e isiniin jedha. Ani kanan seenaa kana isiniif dubbisee obboleetti keessan kennaadha isiniin jecha haaraa kan dhuftani subscribe gochuudha, share gochuudha na jajjabeessaa isiniin jedha obboloota koo. Namichi tokkotu dhibamee mana yaalaa deemee jedhama. Achi ga'ee yeroo dooktoriin eessa akka isa dhukkubu gaafatu, yeroo quba kiyyaan mataa of tuqu na dhukkuba, yeroon garaa koo of tuqus na dhukkuba, yeroon dugda koo of tuqus na dhukkuba, yeroon miila koo tuqus na dhukkuba jechuun itti himate. Dhibeen koo eessa akka ta'e na yaali jedheen dooktoriidhaan jechuudha. Sana booddee dooktoriin suni erga kana dhaga'e booddee mataa yeroo tuqxu kan si dhukkubu yoo ta'e, yeroo garaa of tuqxus kan si dhukkubu yoo ta'e, yeroo dugda of tuqxu kan si dhukkubu yoo ta'e fi yeroo miila keetti of tuqxu kan si dhukkubu yoo ta'e, dhibeen kan jiru quba keetirra jedhee deebseef. Al tokko tokko namoota baay'eetti dhiyaannee yeroo waliif galuu dadhabnu isaantu rakkoo qaba jechuun dura of sakatta'uun baay'ee murteessaadha. Osoo fagootti eegnu al tokko tokko abbaan badii nu ta'ee argamuu danda'a. Kanaaf isin warra badii isaanii hin beekne ta'uu irra of baraaraadha jedha jechuudha. Egaa obboloota koo rakkinoota xixiqqoodha jennee wantoota tokko tokko jechuudha. Yeroo tokko tokko rakkinoota muraasa jenneeti wanta nun barbaachifnetti miira keenyan kan nuti itti galluudha jechuudha. Otoo furuutu dandeenyu habdii kutannaadhaan jechuudha. Kanaaf iyyuu rakkina keessa jirru suni furmaata itti kennu, karaa itti furmaata itti kennu nu barbaaduu qabna malee rakkina caalutti dhagneetoo akka hin galle isiniin jedha. Maaliif seenaa mucayyoo mootii kanarraa waan guddaa isaa barattu jedhee yaada jechuudha. Mucayyoon kun duraanii nama ofiishiitti jaalattee mana mootii yookiin immoo masaraa mootii kana keessatti seesiftee wajjin otoo taphattu tapha sanarratti jechuudha kan ishiin iddoo malee dhooftee kan ishiin ajjeeste jechuudha. Abbileetti rakkiste sana booddee doorsisan jechuudha. Otoo abbaa ishiitti himattee wanta ishiin mudate kana furmaanni itti argamuutii danda'u jechuudha. Kan ishiin jechuudha dhattee hojjetaa achi keessaa yookiis immoo garbicha mootii sana wajjin jechuudha intala mootii taatee otoo jirtu ulfina ishii bakka jireenyi ishii gara fuulduraa
ammallee kan ishiin balleessite jechuudha. Yeroo tokko tokkotti wantoota furuu dandeenyu akkasuma immoo fuula waaqayyoo duratti uumaa keenya fuulduratti wantoota fidnee to'i uumaa keenya irraa formaata itti argachuu dandeenyu yeroo nuti murtoo gaarii fi sirrii hin taane itti murteessine lubbuu keenya faa baasnutu jira jechuudha. Kanaafiyyuu murtoo hin taane fudhachuudhaan dura wantootuma naannoo keenyatti argaman yookiis immoo wantoota nu keessatti argamaniin rakkina nu mudate sana keessatti obsinee dabarsuutii qabna isiniin jedha obboloota kooyi. Kanaafiyyuu wanta yeroo muraasa keessatti darbuu jennee to'i jechuudha. Jireenya gara fuulduraa akka jalaan balleessine isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma deebinee walitti dhufnutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Hedduu isin jaalladha.